Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uun isin biraan geenyudha. Daawwattoota keenyaa qabiyyee qophii keenyaa keessatti oduu poolisii fi qophiilee lama qindeeffanneetidha kan nuti jirru. Istiidiyoo irraa qophiilee beeksisaa si waliin turtii kan taasisu ani Girmaa Magarsaati. Gara bal'ina qophii keenyaatti osoo hin darbiin dura oduu poolisiitiif immoo waayillikoo Bilisee Bayyanaa na cinatti argamti. Mee Bilisee oduun poolisii guyyaa irraa maal irratti fuulleffata daawwattoota keenyatti? Ayyee Girmaa galatoomii oduuleen keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana bara haaraa 2015 sabeeffachuun miseensota hojii dirqamaa irratti miidhamanii hospitaala federaalaa jiran daawwateera. Kana malees godina Baalee fi magaalaa Shaashamanneetti daldala seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa to'atameera. Kanaaf oduulee biroo qindeeffannee jirra. Boodarraa kan walitti deemnu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ce'umsaan booda oduun poolisii kan itti fufu ta'a. Oduu dhaggeeffanneet anaan gara booda walitti kan deemnu ta'a. Nu waliin tura. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabanne isinitti himaa. Dursa oduu ijoo qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana bara haaraa 2015 sabeeffachuun miseensota hojii dirqamaa irratti miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiran daawwatan. Godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti daldalli seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa qaamolee nageenyaa to'annaa jala ooleera. Amma oduu bal'inaan ani Bilisee Bayyanaati. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana bara haaraa 2015 sabeeffachuun miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiran daawwatan. Lissaanoo Murreessaa dabalata qaba. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana bara haaraa bara 2015 sababeeffachuun miseensota poolisii dirqama hojii irratti miidhaan irra ga'e hospitaala poolisii federaalaatti wal'aansa argachaa jiran daawwatan. Kaayyoon daawwannaa kanas miseensota poolisii miidhaman jajjabeessuun miidhaa isaaniirraa akka dandamatan taasisuuf yaadamee kan qophaa'e ta'us Komishinarri Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa himaniiru. Kaayyoonsaa ijoolleen kun nageenya naannoo Oromiyaatiif gatii kaffalanii Komishinii poolisii Oromiyaa nageenya naannoo mirkaneessuun dirqama isaati. Kanaaf namoonni har'a qaama isaanii miidhamanii asitti gaafii dhufne kun miseensa poolisii Oromiyaa kan federaalaa milishaa keenya namoota hojii nageenya irratti Oromiyaa keessa bobba'an hundumaa guyyaa har'aa kana isin bira dhaabbannee isin bira jirra jechuudhumaaf jajjabeessuudhaaf dhufne. Kun gaafii kana qofaan kan dhaabbatu miti amma dhumaatti amma yaalamanii isaaf fayyamanii kan fayyee hojii isaatti deebi'u hojii isaatti akka deebi'u kan immoo deeggarsa biraa barbaachisu hanga dhumaatti komishiniin bira dhaabbachuu akka qabuu fi bira dhaabbachuudhaaf immoo murteessuu ta'uu keenya agarsiisuudhaaf guyyaa har'aa kana guyyaa ayyaanati guyyaa kana akka isaan kooyummaan isaanitti hin dhaga'amne. Akka isaan uummataaf akka kaffalan kabaja guddaa akka isaan qaban argisiisuudhaan fi har'aa kana sitti argama. Miseensota miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiraniifis kennaan birrii kan taasifame yoo ta'u deeggarsi kunis kana caalaa cimee kan itti fufu ta'us Komishinarri Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa himaniiru. Poolisiin Oromiyaa ayyaannoo dhufe uummataaf inni kan oolu eegumsa uummataatirra oola dhaabbatee oola. Yeroo ammaa kana immoo diina wajjiniin yeroo kokkeetti wal qabee guyyaa guyyaadhaan diinas barbadeessaa isaaf immoo gatii wareegama barbaachisu hunda kaffala kan jiru ta'uu isaa beekamaadha. Kanaaf nageenya naannoo keenya poolisii keenya hundumaaf kan isaan kaffalaa jiran kun uummata isaaniitiif ta'u biyya kanaaf ta'u seenaa ta'uu isaa beekanii kana akka isaan cimsanii itti fufan kana akka hojjetan. Komishiniin poolisii Oromiyaa immoo yoomiyyuu miseensa Oromiyaa poolisii Oromiyaa qofa osoo hin ta'in miseensi kamiyyuu namni kamiyyuu nageenya Oromiyaatiif namni gatii kaffal Komishinii poolisii Oromiyaa biratti kabaja guddaa iddoo guddaa akka qabu beekanii uummata keenya bukkee akka dhaabbatan guyyaa har'aallee guyyaa ayyaanaa kanarree diina wajjin falma gatii kaffalaa kan jirutu jira. Poolisiin Oromiyaa nageenyi naannoo Oromiyaa hundi isaa jechuudha. Kanaaf jabaadhaa diina kana hin injifanna uummata kanas fuulduratti oofna. Komishiniin poolisii Oromiyaa immoo deeggarsa barbaachisu hundumaa akka isaanii godhu abdii akka isaanii godhatan
asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Miseensonni poolisii miidhaan qaamaa irra ga'eem wal'aansi taasifamaafii jiru dubbifne tokko tokkom deeggarsa taasifamaafii jirutti kan gammadan ta'us himaniiru. Gochi poolisiin Oromiyaa poolisii komishinii Oromiyaa hojjete kun baay'ee namatti tola. Maaliif guyyaa ayyaanaa kana silaa teennee gaddaa turre maatii keenya yaadaa turre garuu maatii nuuf ta'anii abboomanii dhufanii nu jirra baqaan nu geessan jechuu isaaniitiin gochi isaan godhan baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti gammachiisa kanatti itti fufuu qabaa jedhan akka kiyyaatti. Deeggarsi nu godhaniif haala dhufanii ittiin nu ilaalan kun haa ta'uuti baay'ee garuu bareeda. Haa ta'uuti immoo rakkooleen jirtu tokko dhufanii nu ilaaluu keessatti baay'ee itti hin gammanne garuu immoo nu arguu keessanitti isin gammanneera rakkoolee keenya nu argitanii miidhama keenya nu argitanii nu tasfaa biraas hin qabne inni garuu isin irratti addamna. Miidhaa irra ga'eerraa yeroo dandamatanis hiriyoota isaaniitti makamuun imaanaa biyya isaaniif hawaasni itti kennem kutannoof xiiqiin ba'uuf qophii ta'us himaniiru. Warri ammallee dirqamarra jiranu jiran waddanyoonni kollee jiranii isaanilleef baqa ayyaana waggaa bara 2005 nagaan ceetanii qabsoon kenna ittiin fuufaa nullee fayyaa jirra dhufnee walii hojjanna biyya keenya biloomsina jechuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun qajeelchi poolisii godina Shawaa bara haaraa sabeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi maallaqaa deeggaran. Bal'ina oduu kanaaf Girmaa Magarsaa. Qondaaltonniif miseensonni poolisii qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa miseensota poolisii Oromiyaa nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuuf jecha wareegamaniif yaadannoo sammuu godhan. Qaamoleen nageenyaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa bara 2015 sababeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi birrii 800 ol deeggareera. Waan nu dagatan nutti fakkaate yaadaan wajjin jiranii duukaa keenya waliin waan jiraniif baay'ee gammanneerra. Deeggarsa immoo miseensota godina anga aanaati kaasee anga godinatti nu deeggaruu isaaniitiin baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Deeggarsi maatii miseensota poolisii dirqama irratti wareegamaniif godhame kun kan argame miindaa miseensota poolisii aanaalee godinichaa fi abbootii qabeenyaa garaagaraarraa kan walitti qabame ta'uun himameera. Bara barnootaa 2015 kanatti ijoolleen miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamanii barachuu akka danda'anii fi ayyaanota bara haaraa kabajamanis yaaddoo tokko malee akka dabarsaniif yaadamee deeggarsa godhame ta'uu Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inispeekter Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu dubbataniiru. Nan baradhaa akkamitti mana barumsaa galchaa jedhee yoo xiqqaate maatiin miseensaa kun cannaqamuu qabu. Kana danda'uutu nurra jiraata. Ijoolleen miseensa keenya ayyaanni waggaa dhufeera maalan godha jedhanii yaaddoon irra hin jiraatu. Kanaaf waan humni keenya danda'e gargaaruu hin dandeenya waan jedhu sanaan karoorfannee kaane hidhii xuuxuun qofti bu'aan qabu jechuudha. Waan dandeenyuun garuu yoo bira dhaabanne waan dandeenyuun nuti simbira jirraa yoo jenne bu'aadha. Miseensonni poolisii nageenya naannawaa mirkaneessuuf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan yoomiyyuu seenaan isaan ni yaadata isaan gootota keenya kan jedhan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo kanaafis maatiin isaanii gootummaa isaanii kanatti boonuu qabu malee gaddaa jiraachuun isaan irra hin jiraatu jedhaniiru. Ofii isaanii aarsaa ta'anii nu hambisuudhaaf biyya hambisuudhaaf aarsaa guddaa kafalanii jiru. Kanatti boonuu qaban. Namni biyya kana hambisuudhaaf aarsaa kafale goota. Seenaan isaa barraafii deema dubbifamaafii deema hadhaatti nutti dhaga'amuu dhabuu danda'a. Dhaloonni itti dhufu garuu biyya kana biyya nagaa biyya lammiin kamuu biyya sabaaf sallammii hunduu tasgabbiin itti jiraatu gaafa ijaarre dhaloonni dhufu maqaa keenya kaasaa deema. Gara fuula duraattis qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godina Shawaa Bahaa deeggarsa maatii miseensota wareegamaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'uu Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inispeekter Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu himaniiru. Ammas maatii miseensota keenyaatiifis ergaan dhaabu maalinni boris hadhas inni nu biraa wareegames obboleessa keenya nutis obboleessa keessanii hadhas boris waan humni keenya danda'een karaa hundaanuu isin bira jiraachuu keenya ibsinaa jechuudha. Kanaan cinaattis bulchiinsi godina Shawaa Bahaa maatii miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamaniif lafa mana jireenyaa kennuuf waadaa kan galan ta'us bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dubbataniiru. Hundi isaaniiyyuu mana jireenyaa akka argataniif bulchiinsi godina Shawaa Bahaa hojjeta. Lafa argachuu qofaa miti lafa argatan irratti aanaa qindeessuudhaan ofiillee qindaa'uudhaan
mana isaanii ni ijaarraaf. Maatiin miseensota poolisii wareegamanis deeggarsa godhameefitti kan gammadan ta'uu dubbatanii miseensonni poolisii godinichaa dubbisnees gara fuula duraatti deeggarsa maatii jaalleewwan isaaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'us himaniiru. Mucaan kun maaliin baratee yaaddoo guddaa keessan gale abbaas dhabee moo maal wanni inni kara fuulduraa ta'u maali dheedheetinan baay'ee yaaddoo guddaa keessa galeen ija namaan nargaa laata jedheen baay'ee gaddee ture. Bakka gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Deeggarsa har'a arganne kana baay'ee gammannee cinaa dhaabachuu isaaniitiif baay'ee nutti tole. Maatiin isaanii utuu nuti jiru rakkachuu hin qabu, utuu nuti jiru kana maal haaluu hin qabu. Maatiin isaanii ayyaanni bara haaraa kun gaafa dhufu akkuma nama abbaan irra jiruutti akkuma nama haati irra jirtuutti utuu nuti jirru waa tokko wanti yaaddoftan hin jiru. Ijoolleen keessan ijoollee keenya maatiin isaan horatanii irraa wareegaman maatii keenya kan agarsiisuudhaaf kan guyyaa irraa kana sagantaan kun qophaa'e. Yeroon kun immoo yeroo barumsaati waan ta'eef daftara dhabanii qalama dhabanii akka maatii isaanii hin yaadanne waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan akka isaan waan kana gammachuudhaan dabarsan akka yaadanne jenneetiin hin kaane gara fuulduraallee osoo irraan hambisin kan itti fufnu ta'a. Godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti daldalli seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa qaamolee nageenyaan to'annaa jala ooleera. Gabaasa maddeen lameeniif Muhammad Kadir. Godina Baaleetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa uffata garaagaraa birrii miiliyoona 7 olitti shallagamu konkolaataa 5tti fe'amee aanaa dalloo irraa gara magaalaa Goobbatti otoo geeffamaa jiru to'atamuusaa Daareektarriitti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii godina Baalee Inspektar Olaanaa Nuuraa Koorsaa himaniiru. Kontirbaandii seera alaa gaafsan odeeffannoo arganirraa kaane yoo diqqaate makiinaa 5 kan tilmaamni qarshii miiliyoona 7 olitti tilmaamtu waan jiruutiin jechuudha. Kana jechuun hojii guddaadha baay'ee. Galii mootummaa argachuu qabu kadhabe jira. Gibira ol qabatee kadhata ol qabatee wanti kun gabara qaxaannoon qabu gibiraan qabu kafaltii mootummaa qabu jechuudha. Bilisaan gala waan ta'eef alseerummaan akka babal'atu godha jechuudha. Kanarraa ka'ameeti kan to'anne waan ta'eef kun fakkeenya godina biraatiifis aanaafis seeraan ta'a jechuudha. Namni odeeffannoo yoo qabaate odeeffannoo hawaasa yoo hojii irra oolche yoo bilcheesse yoo hojiitti gale wanti hojii san hin milkeessineef hin jiru waan ta'eef. Daldalli seeraan alaa miidhaa dinagdee biyyaa fi hawaasummaa irratti qabu olaanaa waan ta'eef namoota hojii alseerummaa irratti bobba'an seeratti dhiyeessuuf yeroo kamuu hawaasni nu cinaa dhaabbachuu qabaa jedhu qaamoleen nageenyaa dubbisne. Kun immoo daldala seeraan alaa irratti galu taate dhiibbaa warroota gibira keenya irratti dhiibbaa dalagaa. Daldala seeraan alaa xiqqeessuuf hubannoo hawaasaa fi abbootii qabeenyaa cimsuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu Inspektar Olaanaa Nuuraa Koorsaa himaniiru. Hojiilee hojjetamu qabu keessatti hojii daldala seeraan alaa ol qabatee karoora qabnaa jechuudha. Karoora keenya keessatti tokkoffaa hubannoo barbaachisa. Hawaasa keenya hubachiisuu qabna. Abbaa qabeenyaa hubachiisuu qabna. Namoota qaxxaamuraan duroo barbaadan hubannoo dursa. Yeroo baay'ee hojii olaantummaa seeraa keessatti nama adabuu qofa miti qabuu qofa miti jechuudha. Barsiisuun dursa. Sammuu nama jijjiiruun. Hubannoo kennuun dirqama ta'a jechuudha. Kana tokkoffaa hubannoo kennu qophoofnee jira. Karoora baafnee jira jechuudha. Namni bu'aa argatu san haalaa loolee miidhaa inni qabu illee hubannoo qabsiisuu qabna. Miidhaa inni biyya qabu maalidha? Nama dhuunfarra qabu maal jedhu hubannoo qaba. Hawaasni hubachuu qaba. Kana jechuun immoo qaama nageenyatti hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Shaashamannee waajjira poolisii aanaa sadaffaatti birrii yuuroo fi paawundiin daldala seeraan alaa birrii Itoophiyaatti miiliyoona 4.8tti shallagamu magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Mooyyaleetti otoo geeffamaa jiru qabamuusaa Daareektarriitti aanaa waajjira poolisii aanaa sadaffaa Inspektar Olaanaa Abdul Jabbaar Usmaan himaniiru. Kunis konkolaatichi lakkoofsi gabateen isaa 319 3 duwwaa 6 Finfinnee FSR fe'aati shaqaxa fe'ee jira. Kanaan cinatti ammoo bakka qarqaaraan taa'uu fi konkolaataan taa'u gamaa gamanatti balbala isaa keessatti yuuroo fi mallaqa biyya alaa kana ka guuree achi keessatti guuree dhoksee ture. Kanaaf haaluma kanaan sakatta'umsa akka aanaa keenyaatti jiruun mallaqni kun qabamuu danda'e. Qarshiin qabame yuuroon 77,665 paawundiin 11,110 gara qarshii biyya keenyaatti yoo deebi'u miliyoona 4.8 ol ka ta'u tilmaamni isaa haala kanaan. Hawaasni fi qaamoleen nageenyaa dubbisne tokko tokkos birriin daldala seeraan alaa guddina dinagdee biyyaa quucarsuu bira darbee sodaa nageenyaa ta'uu waan danda'uuf kan hambisuuf immoo qindoominaan ni hojjennaa jedhaniiru. Akka jaarsa biyyaatitti poolisii aanaa keenyaa kana waliin huja'aana waan nageenya biyya keenya balleessu biyya keenya akka Itoophiyaatittu biyya keenya balleessu
poolisii keenya waliin taanee eegaa turreerraa hundi isaatu irratti hirmaate qeerroo qarree odoon jedhin nageenya biyyattii keenya eegsisuu qaban kan jedhu. Walseerummaan kun hawaasa irratti illee miidhaa geessaa, biyya irratti illee miidhaa geessaa. Tokkoffaa biyyi waan argachuu qabdu san hin argattu, sharafa sila argattu san hin argattu, miidhaa geessuu danda'a. Kabraa ammoo jeequmsa garagaraa itti uumuudhaaf qarshii kana namaaf kennanii jeequmsa garagaraa akka keesseenuu danda'u gochuu danda'anii. Kanaaf diinni kallattii garagaraatiin wantoota garagaraa fayyadama waan ta'eef nullee yeroo yerootti tooftaa keenya jijjiiruudhaan nageenya aanichaa mirkaneessuudhaaf hojiin garagaraa kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumii fi bulchiinsa magaalaa Harnaatti meeshaalee waraanaa fi kontiroobaandii seeraan alaa to'atame Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti eeruu uummataa fi sakatta'umsa gaggeeffameen meeshaaleen waraanaa seeraan alaa shugguxii gosa adda addaa 39 rasaasa 41 waliin to'achuu fi namoota meeshaalee kanaa waliin qabaman keessaa 24 mana murtiitti dhiyeessuun hidhaa fi maallaqaan kan adabsiisan ta'uu itti aanaan daayireektara poolisii aanaa Odaa Bultum Inspektar Ittaanaa Bokonaa Tarreessaa ibsaniiru. Eeruu hawaasa keessaa argamee fi sakatta'insa isaatiin yoo xiqqaate akka keenyaatti shugguxiin garaagaraa shugguxiin 38 to'atamee jira. Turkii guddaa, turkii xiqqaa itti wal qabate shugguxii 38, rasaasa firii 41, kaartaa 38, boombii F1 tokko, walumaa galasaa gosa meeshaa 39 to'atamee aanaa keenya kan jiru ta'uu isaati. Namoonni meeshaa kana wajjiniin to'ataman nama 25. Namoota 25 keessaa namni 24 murtii argatee jira. Murtiin isaan argatanis kaan daangaa waggaa tokkootiin kaan immoo adabbii waggaa tokkoo fi baatii lamaa akkasumas qarshii 5,500 adabbii kan argatan ta'uu isaati. Jiraattootaa fi qaamolee nageenya aanichaa dubbifne tokko meeshaaleen waraanaa seeraan alaa yoo kuufaman nageenya hawaasaa booreessuun hanga biyya diigutti miidhaa waan geessistuuf waliin ta'uun ittisuu akka qaban dubbataniiru. Meeshaan alseerummaatuun miidhaa guddaa namarra geessifti. Saamicha geggeessiti, miidhaa addaa geggeessiti. Yoonii fi nama zarafuu nama saamuu kana irratti deema. Kana bira yoo kute immoo meeshaan alseerummaa kun yoo baay'ate biyya diiguutti deema. Godinuma kana bulchiinsa magaalaa Hirnaatti eeruu uummanni qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaatiif kenne irraa ka'uun konkolaataa konteeneraa lakkoofsa gabatee 97 ET ta'e uffata salbaacii boondaa 303 fi shiishaa kaartoona 8 waliigala qarshii miiliyoona 9,356 shallagamu fe'uun Dirreedawaa irraa gara magaalaa Finfinneetti osoo geejjibsiisaa jiru to'achuu itti aanaan daayireektara poolisii bulchiinsa magaalaa Hirnaa Koomaandar Mokonnin Mangistuu himaniiru. Uffata salbaacii boondaa 303 shishaa kaartoona 8 miiliyoona 9,356 galii kan ta'u isaati. Konkolaataan kun lakkoofsi isaa 9712 taargaan isaa kontiineraadha. Kontiineraan fe'amee deema. Kontiinerri kan fe'amu immoo Dirreedawaa irraa Dirreedawaa karaa Finfinneetti deema. Kanaaf eeruu harkanneen hordoffiidhaan poolisii aanaa fi magaalaa qindoominaan to'annaa jala oolchinee kumurkii Awaashitti gadi akka ta'u godhamee jira. Diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu saajin olaanaa Muhammad Aliyyi uummata eeruu isaaniif kenne galateeffachuun magaalaan Hirnaa magaalaa daandii guddaan biyya keenyaa fi Jibuutii wal qunnamsiisu keessa qaxxaamuru waan taateef nageenya magaalattii eeguuf hawaasni keenya akkuma kanaan duraatti deeggarsa isaa cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Yaa'u magaalaan Hirnaa magaalaa guddoodha. Magaalaa kallattii guddaa daandiin federaalaa keessa dabruu fi kan Jibuutiin itti wal qunnamsiisu. Kanaaf uummanni fi qaamoleen nageenyaatii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa fuula duraaf nageenya magaalaa tanaa mirkaneessuudhaaf kana caalaa akka irratti hojjetanii fi akka nu cinaa dhaabbatan. Jiraattonni magaalattii dubbifne tokkos kontiroobaandiin dinagdee biyyaa irratti miidhaa waan geessistuuf to'annaan eegalame cimee itti fufuu akka qabuu fi qaamolee nageenyaa cinaas kan dhaabbatan ta'uu dubbataniiru. Waan kana harkitanii kana qabdanii hojii jara oolchuudhaaf to'annoo jalatti haalaan galatoomaa jiran. Ammallee galatoomaadha halkanii guyyaa ejjennoon keessatti duban deebiinii itti nuuf fufaadhaan jiran. Nutis cinaa dhaabbachuu qabna. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kaabaatti leenjiin hubannoo cimsuu tajaajila poolisii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaaf kenname gabaasa Malaakuu Tolaaf
Girmaa Magarsaa. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaatti leenjiin hubannoo cimsannaa tajaajila poolisii hawaasaa qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaaf kenname. Akka godina Shawaa Kaabaatti rakkoolee nageenyaa aanaalee godinichaa tokko tokko keessatti darbee uumamaa tureen kan ka'e qaamoleen nageenyaa hawaasa keessa oolanii buluun falaasama tajaajila poolisii hawaasaa lafa qabsiisuuf rakkachaa turaniiru. Kanumarraa ka'uunis qooda fudhattoonni dhimmichaa wantoota galma ga'iinsa falaasama tajaajila poolisii hawaasaaf danqaataan akkaataa maqsuun danda'amu irratti qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaa fi magaalotaa leenjii kennaniiru. Aanaalee godinichaa muraasa keessatti rakkooleen nageenyaa jiraatus bakkeewwan rakkoon nageenyaa hin jirre keessatti illee hojiin tajaajila poolisii hawaasaa akkaataa barbaadameen hojjetamaa akka hin jirre diviiziniin tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Biraanuu Kabbadaa leenjii kanarratti dubbataniiru. Bakka rakkoon hin jirre fakkeenyaaf magaalaa Fiicheen hojjetamne tajaajila poolisii hawaasaa sirriitti ilaalaa turre jechuudha. Qimbibiitiin hojjenne, Dabra Libaanoos hin hojjenne, Qimbibiit, Alaltuu hojjechuuf homaan nu rakkisa jechuudha. Aanaa shaniin al uummanni nu harka hin jiru. Marii gaggeessaa hin jiru. Qaamoleen nageenyaa falaasama tajaajila poolisii hawaasaa hojiirra oolchuuf dursanii gurmaa'insa hawaasaa cimsuudhaan hawaasni ofiisaatii abbaa nageenyaa akka ta'u gochuu sana booda wantoota sodaaf nageenya hawaasaa ta'an xiinxalanii adda baasuun irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Diviiziniin tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Biraanuu Kabbadaa fi Daayiriktar itti aanaa qajeelcha poolisii godinichaa Inspektar Olaanaa Hasan Alii. Karoora gizee baastan karoora tajaajila poolisii hawaasaa akkamitti aanaa tokko hoogganuu dandeenya akkamitti ganda tokko hoogganuu dandeenya kan jedhu hojii murteessaadha jechuudha. As leenjii kana fudhannee taa'uu fi miti. Leenjiin kun leenjii gabaabaadha. Ijaarsa akkami hawaasa wajjin akkamitti marii gaggeessuu dandeenya. Aanaa warra ijaarsoo rakkoo maal tura? Darraa maal tura? Kuyyuu maal tura? Magaalaa Fiichee maal tura? Kan jedhu kana adda baafachuu qabna jechuudha. Sadarkaa duraatti leenjii koominiti poolisiingii yaadrimee koominiti poolisiingii barbaachisummaa koominiti poolisiingii kaayyoo koominiti poolisiingii sirriitti beekuun barbaachisummaa ta'a jechuudha. Yoo falaasama isaa beekne yoo kaayyoo isaa beekne yoo barbaachisummaa isaa beekne hawaasa kana kaayyoon koominiti poolisiingii maal akka ta'e barbaachisummaan koominiti poolisiingii maal akka ta'e faayidaan isaa maal akka ta'e hawaasa kana qabsiisuu dandeenya jechuudha. Qaamoleen nageenyaa leenjii kana fudhatan kana booda qindoomina hawaasaa cimsuun galma ga'iinsa falaasama tajaajila poolisii hawaasaaf hojjechuun murteessaa akka ta'e Daayiriktarri itti aanaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Hasan Aliyyi dhaamaniiru. Hojii yakka ittisuu keessatti hawaasni akka hirmaatu gadi buunee hawaasa keenya ijaaruu, mariisisuu, gurmeessuu hawaasa abbaa nageenyaa gochuutu nurraa eegama waan ta'eef isinis leenjii kanaan booda gadi buutanii aanaa keessan irratti sadarkaa magaalaa irratti sadarkaa gandaa irratti sadarkaa gootiif garee misooma irratti nageenyi waaraan akka jiraatu gochuudhaaf hawaasa keenya ijaaruun mariisisuun nurraa eegama. Xumura leenjichaan booda hirmaattota leenjichaa dubbisneen leenjii kennamaafii turetti kan gammadanii fi kana booda hawaasa waliin qindaahuun falaasama tajaajila poolisii hawaasaa milkeessuuf onneeffatanii kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Leenjiin isaas leenjii bareedaadha. Gara fuulduraattis maal ta'uu qaba inni jedhamee yaadamu rakkoo uummata keenya haala nageenyaa amma rakkisaa ta'e kan inni fura jenneen yaanna. Miseensonni keenya ammatti leenji'aa jiran kun amma tajaajila kana fudhannee barumsa kana fudhannee gad buunee akka hawaasa keenya mariisisnee rakkoo jirru furuu nu taasisee jira. Nageenya hawaasaa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa tureen miseensota shanii irratti tarkaanfiin fudhatamu qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa beekseera. Irgaxaa Gunfaa dabalata qaba. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa raawwii hojii isaa bara 2014 qorachuun qaamolee nageenyaaf hawaasa tumsaaf dirqama adda durummaan baachaa turaniif beekamtii kenneera. Aanaalee godinichaa muraasa keessatti rakkoo nageenyaa garee hidhattoota shaneen miidhama qaqqabaa jiru hambisuuf hojiilee danuu hojjetamaa tureen hidhattoota 113 irratti tarkaanfii fudhatamuun 14 isaanii immoo kuun harka kennataniiru kuun immoo booji'amaniiru jedhan. Seeliin diinaa 1,100 fi 102 to'annaa jala oolaniiru darbees qabeenyonni akka midhaanii kuntaalii 116 loonii fi kan kana fakkaatan diinaa harkaa booji'amuu ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa Koomaandar Guddisaa Bayyeeraa himaniiru. Kana malees meeshaaleen waraanaa adda addaa danuun kan to'ataman ta'uu himuun hojiilee idileetinis raawwiin gurguddoon galmaa'us Koomaandar Guddisaan himaniiru. Tarkaanfiiwwan diina irratti fudhatameen qabeenyi meeshaaleen adda addaa diinarraa booji'amee jira. Inni kunis soolarii 2, mootora 33, horii gaafa 22, kilaashii 15, kaartaa adda addaa 42, rasaasa kilaashiidhaa adda addaa 1,251, shugguxii adda addaa 6, rasaasa 5,
boombii adda addaa 2 rasaasa bireenii 446 sansalata bireenii 2 yoo ta'u. Tumsa hawaasichaan aanaalee godinichaa rakkoon keessatti mul'atu qulqulleessuuf kan hojjetamu ta'uu simuun milkii amma yoonatti argameefis gootota nageenyaa hunda ni galateeffanna jedhaniiru. Yeroo rakkoo nageenyaan dararaa guddaan turetti tumsi hawaasaa amma wareegamaatti olaanaa ture kanaafis seenan ni yaadata. Gootota nageenyaa waliin ta'uun hojiilee harcaanii hafanis milkiin ni raawwanna kan jedhan bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaati. Ammallee qaamolee nageenyaa keenya gootota keenya qabanne isaan cinaa dhaabbannee nageenyi kasaanii qofaadhaa miti kan hawaasa bal'aati. Hawaasa hunda hirmaachisnee yoo kan hojjennu ta'e godina Shawaa Kibba Lixaa bakkatti deebisuu ni dandeenya. Akka bakkatti deebisuunis immoo abdii qabna jechuudha. Sochii amma jiruun komitmentii kutannoo qaamoleen nageenyaa keenya yeroo ammaa kana taasisaa jiraniif yeroo gabaabaa keessatti deebisuu ni dandeenya. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa ergama biyya baraaruuf waadaa galee wareegamaan eeguuf yeroo kamuu caalaa ni hojjeta kan jedhan bakka bu'aa Koomishinii Poolisii Oromiyaa gargaaraa Koomishinara Taamiraat Dhaabaati. Poolisiin Oromiyaa ergama isaa kenname galma gahuudhaaf amma aarsaa lubbuutti ennaa kaffalu waadaa galee ennaa leenji'u waadaa galee ba'a. Gama biraatiin garuu uummanni kun badhaadhee uummanni kun guddatee uummanni kun jijjiiramee arguu waan barbaaduuf hamma aarsaa lubbuutti kaffaluudhaan nageenya uummata keenyaa eegaa jira. Miseensota poolisiif milishaa raawwii olaanaa fidaniif badhaasnii fi beekamtiin kennamuun isaan miidhama adda addaa irra qaqqabeef maatii isaaniitiif kennaa birrii 285 tokkoon isaaniif qarshiin 24,000 kennameera. Saganticha irratti miseensota poolisii yeroo tajaajila isaanii xumuramaniifis kabajaan sirni gaggeessaa kan taasifameef yoo ta'u miseensonni OBN dubbisees fuulduraaf ergama biyya baraaruuf nutti kenname gara kuteenyaan ni hojjanna jedhaniiru. Gara fuulduraatti taanaan yoo nageenya jiraate malee humtuu gochuu hin danda'amu. Inni dursa nageenya waan ta'eef uummanni keenya sadarkaa jiruuf iddoo jiru hundatti qaama nageenyaa poolisii miseensa jiru faana tokko ta'e tokko yoo deeme wanti tokko qaawwa galuu hin danda'amu. Anammas akka nama tokkootitti biyya koof nan dhaabadha. Hanga lubbuun koo qaalii ta'utti nan hojjedha jechuudha. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee osoon xumuriin oduu ijoon si yaadachiisa. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa ayyaana barhaaraa 2015 sababeeffachuun miseensota hojii dirqamaa irratti miidhaan qaamaa irra ga'e hospitaala federaalaa jiran daawwatan. Godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti daldalli seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa qaamolee nageenyaan to'annaa jala ooleera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee xumurreera. Qophiilee keenya afanii waliin turtii gaarii. Daawwattoota keenya oduu poolisii daawwanneen booda walitti deebineetidha kan nuti jirru. Qophii keenya jalqabaatiin tibbana qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Buraa